Guys, akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni chaanaalii keenya amma sa'aatii kanaan akka viidiyoo kana hojjedhu kan nu godhe maal hojjettanii amma laayivii Mansuuriidhaan ture. Laayivii Mansuur biraa maal jedhaa Mansuurii akkuma beekamu tiktookiin yeroo ammaa kanatti hin jalqaba jedhamaa jira waan ta'eef inni beektu jedhee moo yaadatanis tiktook immoo kunoo as jala jira. Akkuma agartan kana tiktook jechuun ishee kana aappiidhuma kana isheedhuma kana jechuudha aappii kana. Kanaaf maal gochuu qabdu aappii kana buufattanii itti fayyadamuu qabdu. Inni biraan immoo aappii kana buufattanii itti fayyaduu qofa osoo hin taane aappiin kun eessaa arganna kan jedhu ammallee Play Store irratti carraan argachuu keessanii bal'aadha. Duraan garuu hin jiru ture. Amma yeroo ammaa kanatti www.ethiotiktok.com jettanii weebsaayitii irra seentanii namoonni foormii guuttan foormiin isaa baay'ee salphaadha. Isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Haala ittiin foormii guuttan foormiin isaa isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Kiroomii irra seentanii isinitti agarsiisa. Kun haala jiru kanaan jechuudha. Isuma jalqaba irratti agartan kana akka jiru kana akkas gootanii gadi seentu www.ethiotiktok jettanii kun haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Haala kanaan anamma waan hin guuteef malee guuteen isinitti agarsiisa jechuudha. Seenaa kan olaal waan guutee jiruu fi ofuma isaaf naa fida jechuudha. Hundumayyuu waan ofumaaf naa fida jechuudha. Kanallee liinkii kanallee ofumaaf naa fida laal kunoo. Aga kanallee jechuudha. Bu'aa baay'ee nama rakkisu miti. Kun hundumayyuu ofiif naa fidaa jira. Hundumayyuu jechuudha. Kan sindinqoo jechuudha. Kanaaf hundumayyuu ofiif naa fidaa jira anaafi waan hin guuteef jechuudha. Jalqaba waan hin guuteef sin agarsiisu malee irra deebi'ee guutaan jiru. Isheen kun bara dhaloota keessaniiti Jaanuwaarii fi haala kanaan nan guuta gosa bilbila keessanii hin guuttu jechuudha. Androidii, iPhoneii, kameraa jettanii guuttu wanta barbaadan guuttu jechuudha. Asirratti immoo wanta barbaadan wanta fedhii keessanii barreeffattu jechuudha. Waan fedhii keessanii anamma ani hin jenne waan fedhii kiyya badaa yaada waan hin qabu waan ta'eef gaariidha jedhee waan barreessa jechuudha. Gaariidha jedhee waan barreessa fakkeenyaaf cal jedheetuma jechuudha. Itti fufi jedhee waan barreessa. Haala kana yoon barreesse asirra yoon ga'e aamrootti roobotiin jedhaani wanta inni asirraa mirkaneessu jedhinaan jedhu kana nan tuttuqa jechuudha. Maali mallattoo konkolaataa na jedha konkolaataan bakka jiru laalin akkasitti tiktik godha. Ishee kanarra ni jira verify godha. Ishee select strain isa jira barbaade kan inni na jedhe kana guutaa jechuudha. Haala kanaan ni guuttu erga isa kana guuttanii kaatanii booda pilaatfoormii kana sidii kenna calma jedhee ta'u jechuudha. Sadii isinii kenna ni guuttu erga guuttanii booda haala kanaan verify isinii godha submit gochuu dandeessu jechuudha. Ani kan dura galmaa'e waan ta'eef thank you for submitting jedha kunoo haala kanaan guutamaa jechuudha. Tiktookii kana proogiraamii kana haala kanaan guuttu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf kan ammoo eessaa argattu tiktookii kiyya jala yuutuubiin kiyya jira yuutuubii kiyya jala argattu amma tana deematoo guutaa nama jalqabaa 100 yoo taatan wanni isin argattu jechuudha. Waan ta'eef carraa qabdu namni jalqabaa 100 viidiyoo isaan sunii kenna gariin immoo ofiif hojjettu waan tokko piroomooshinii waan ta'eef namoonni jalqaba 100 guutan kun carraa guddaa fayyadamuu qabdu jechuudha. Yoo isinitti tole ammuma deematoo wanni jedha viidiyoo kana share waliif godha diiwutu waliif godha yuutuub irrattis tiktook irrattis waliif daddabarsaa dafa amma dubbatee ka'e waan ta'eef liinkii isaa description box jala isiniif hin kaa'a amma jechuudha. Liinkii kana description box jala isiniif hin kaa'a dafaa ta'uu guutaa amma osoo hin turin dafaatoo itti fayyadama waliif dabarsaa share waliif godha haala kanaan guutama jechuudha. Eessarraa arganna kan jedhuu fi kiroomii keessatti seensanii www akkuma kanaan barreessitu jechuudha. www.ethiotiktok.com jettanii barreessitu waan ma ulfaatu hin qabu jechuudha. yoo jalqaba barreessitan garuu kunoo akkuma barreessitan kanaan isinii dhufa jechuudha. Kanaaf waa tokkoyyuu miti yoo dhabdan garuu akkuma yuutuubii kana jala seentanii ilaaltaniin achi jala argattu dafaa ammumaa waliif dabarsaa share waliif godha. Galatooma wal biraan ga'a kunoo aappiin ishee kana aappiin ethiotiktok ishee kana waan taateef badaadhuma waan bakka fudhattu miti meegabaayitii xiqqoodha. Dafaa hundi keessan waliif share godhaa galatooma.